guyyaa har'aa gara godina warra guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti dhaqanan imalaa jiru. Innis motora chaarjiidhaan socho'uu nama tokko sarpiraayiz gochuudhaan qophii hunda xumuree deemaa jira jechuudha. Egaa eenyudha? Innis nama baay'een keessan jaallattaniif abdii guddaan eegaa turtan daa'ima dinqiisaa Fiqaaduu jedhamu magaalaa Shaambuu keessatti motora kana fakkaatu argatee jira jechuudha. Maal kana qofaare kantiibaan magaalaa Shaambuu kan ta'an obbo Nagaroo Baanee bakka sanatti argamuudhaan furtuu nurkaa fuudhanii daa'ima kanaaf kennaniiru. Haa ta'u malee barataan kun motora kana argachuusaaf baay'ee gammachuu guddaadha jechuudha kan itti dhaga'amee jiru. Egaa dhugaa dubbachuuf namni jilbaan aduu bokkaa utuun jedhiin rakkachaa ture. Har'a motora kana fakkaatu motora chaarjiin deemu jechuudha. Kiiloomeetira 32 hanga 36tti kan socho'udha jechuudha. Motorri kun baay'ee daa'ima kanaaf kun carraan akkasii argamuusaaf baay'ee guddaa waaqayyoon hin galateeffanna. Haa ta'u malee kantiibaan magaalaa Shaambuu kan ta'an obbo Nagaroo Baanees hojiin keessan baay'ee namatti tola, jabaadha, isin waliin jirra nuun jedhaniiru. Akkasumas motora qofa otoo hin ta'in mucaa kanaaf manni akka irratti ijaaramuuf lafti kennameeraa fi jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkasumallee waajjirri kominikeeshinii magaalaa Shaambuu obbo Haayiluu galata guddaa nu biraa qabdu. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu, jireenya keessan haa eebbisu. Baay'ee guddaa gammanne. Egaa akkuma isin argaa jirtan namoonni baay'een isaanii nu dudduuba dhaabbachuudhaan imimmaan isaaniidhaan boo'uudhaan dhugaa mucaa kana boo'ichaanidha jechuudha. Baay'een isaanii kan isaan gammachuu isaanii ibsachaa turanii. Egaa anis daa'ima kana akka inni motora kana baruuf amma xiqqoo itti argisiisaa jira. Baay'ee qabachaa jira jechuudha. Amma na danda'ame akkaataa inni itti oofuu itti argisiisaa jira. Egaa waaqayyo isa gargaaree daa'ima kanaaf furmaanni argamee jira. Kan kanaa oliis waaqayyo waan guddaa hin godhaa fi namoonni kallattii garagaraan daa'ima kana gargaaraa deeggaraa turtan waaqayyo sinaa eebbisu jenna. Daa'imni akkasitti deemaa jiru amma qulfiin harkaa fuudhuudhaan motora elektirikiin socho'u qabateedha jechuudha. Amma kan inni deemu baay'ee nama gammachiisa. Baay'een gammadee. Egaa ilaala daa'imni kun yeroo inni kaafatee motora isa kana yeroo inni motora isaa kaafatee deemuu ilaalla jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola jechuudha. Marree kottaa warra dadhabaan warra kukkufan lafa kaafna. Daa'imni dinqiisaa Fiqaaduu haala kanaanidha jechuudha. Karaa mooda kan inni socho'u waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifama. Shangalanan yo barrae enmo kan ke utarrae sinan lafae baay'ee dinqaan gammadee jira jechuudha. Kallattii garagaraan namoonni mucaa kana bira dhaabbattan waan qabdaniif birii 5 tuun jedhiin 10 tuun jedhiin waan qabdan walitti fiddanii daa'ima kana deeggartanii motora kana fakkaatu akka qabatu kan gootan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa siniin jedha. Dinqo akkami gammaddeetta? Mee namoota si gargaaran fa'aa as keessaanii waan jettu yoo qabaatte? Ishee duraan dursee caqaa kan naadachuu kanatti galatooma. Ani immoo dura yeroo deemu miila kootti asii oli lafni isaa ispaaltiin isaa natti to'a akkattan deemuu qabu miilli koos na laafeera. Amma immoo kiraan motora kan naadachuu keessatti galatooma. Faarfataa Maanuweelis na deeggaru keetti waaqa isaa eebbisa ayyaana isaa si fakkaatu jira. Waadaa galtanii mucaa kanaaf nan gargaara kanan godhattanii namoonni baay'een keessanii waadaa galtanii immoo achumarraan cal jettanii motorri waan bitameefii jiruu fi isin immoo waan dandeessaniin egaa waadaa keessan ofirraa baafadhaa. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifama.